milkaa'inni Itoophiyaan misooma qamadiin galmeessite biyyoota Afrikaaf muuxannoo gaarii ta'uu pireezidaantii Taayyaa Asqasillaaseen dubbatan. Konfiraansii idil-addunyaa misooma jallisii fi oomishtummaa jijjiirama qilleensaa dandamatu magaalaa Finfinnee galma yaadannoo injifannoo Adaamaatti taa'amaa jira. Baayiluu Getaachoo dabalata isaa qindeesseera. Konfiraansii idil-addunyaa misooma jallisii fi oomishtummaa jijjiirama qilleensaa dandamachuu magaalaa Finfinnee galma yaadannoo injifannoo Adaamaatti qophaa'e irratti kan argaman pireezidaantiin Federaalaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa Taayyaa Asqasillaaseen milkaa'inni Itoophiyaan gama misooma qamadiitiin galmeessite Afrikaan nyaataan akka of dandeessu fakkeenya gaarii ta'a kan jedhan. In a very short period we have transitioned from a wheat importer to a self-sufficient. Itoophiyaan yeroo gabaabaa keessatti qamadii gabaa alaarraa galchuurraa gara oomisha gahaa oomishuutti ceeteerti. Milkaa'inni kun ammoo Afrikaan nyaataan of danda'uuf qabeenya gahaa kan qabdu ta'uu agarsiisa. Mala tarsiimoo investimentii cimaa, qonna jallisii ammayyaa fi teeknooloojiiwwan makkaanaayizeeshinii ammayyaatti gargaaramuun milkaa'uun ni danda'ama. Yaaddoo sababa jijjiirama qilleensaatiin mudachaa jiruun lammiileen ardii Afrikaa miiliyoonotni rakkoo wabii nyaataatiif saaxilamuu dubbatanii yaaddoo kana keessaa bahuuf ammoo qonna jallisii mala teeknooloojiin dabaalametti gargaaramuu babal'achuu akka qabus dubbataniiru. Afrikaanotni wabii midhaan nyaataa isaanii mirkaneeffachuuf misooma qonnaa investimentii jallisii teeknooloojii fi odeeffannoowwan sirrii irratti xiyyeeffachuu akka qabanis dhaamaniiru. Sababa jijjiirama qilleensaatiin addunyaan qoramaa kan jirtuu fi rakkoon kun ammoo Afrikaa keessatti daran cimee kan mul'atu ta'uu ministeerri jallisiif naannawa gammoojjii Dr. Abrahaam Balaay kan dubbatan. Ardiin Afrikaa yaaddoo kana jalaa walaba bahuuf qabeenya bishaaniitti sirnaan fayyadamuun kan barbaachisu ta'uu eeranii tokkummaa fi gamtaan jijjiirama qabatamaaf hojjechuu barbaachisaa ta'uu himaniiru. The time for action is now. I urge. Yeroo qabatamaan hojii itti seenuu qabnu ammadha. Namoonni imaammata baafattan investoroota, qo'attootaa fi qorattoota akkasumas qonnaan bultoonni qonna Afrikaa gara sadarkaa itti aanutti yeroo itti ceesisuu qabnu amma ta'uu isin hubachiisa. Koomishinii Dinagdee Afrikaatti Koomishineerri Qonnaaf Misooma Baadiyaa Joosefaa Leeyoonii Lasaakos gama isaaniitiin fedhii wabii nyaataa uummata ardichaa mirkaneessuu kan danda'amu mala qonna jallisiitti gargaaramuun qofa akka ta'es eeraniiru. Mootummootni Afrikaa imaammata bulchiinsa bishaanii isaanii fooyyessuun qonna jallisii babal'isuu irratti xiyyeeffatanii hojjechuu kan qaban ta'us dhaamaniiru. Majority of African farmers are small scale farmers. Qonnaan bultoonni Afrikaa hedduun isaanii qonna rooba irratti hirkataa ta'e gaggeessu. Kun ammoo amansiisaa kan hin taanee fi jijjiirama qilleensaatiin kan miidhamudha. Hojimaata akkanaa keessaa bahuun mala qonnaa jallisii babal'isuun dinagdee jijjiirama qilleensaa dandamatu dhugoomsuun ni barbaachisa. Konfiraansii kanarratti mariin paanaalii kan dhiyaate yommuu ta'u, ministeera muummee Itoophiyaa duraanii obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny dabalatee pireezidaantii Naayijeeriyaa duraanii Goodluck Jonathan, pireezidaantii Taanzaaniyaa duraanii Jakaya Kikwete, ministeera muummee Niijer duraanii Dr. Ibrahim Asaanee fi ministeera karooraaf misoomaa Dr. Fitsum Asaffaa hirmaataniiru. Hooggantoonni kunneenis muuxannoowwan gama qonna jallisiitiin akka biyyoota isaaniitti jiru qoodaniiru. Qabeenyi bishaanii hundee qaroomina addunyaa ta'uu eeranii misoomni qonna jallisii ammoo fala gaaga'ama jijjiirama qilleensaa ittiin dandamatamu waan ta'eef xiyyeeffannoo olaanaa argachuu kan qabu ta'us eerameera. Konfiraansii kana cinattis hojiileeniif bu'aaleen qonna jallisii agarsiisaaf dhiyaataniiru. Konfiraansichis guyyoota 3 kan gaggeeffamu ta'uu fi qorannoo fi qo'annoowwan teeknooloojii jallisii irratti xiyyeeffatan hayyootaan kan dhiyaatan ta'uunis eerameera. Hundaa'uun gamtaa Afrikaa biyyoota Afrikaa fi gama diinagdee siyaasaa fi hawaasummaan bu'aa buuseera jedhan instituutii dhimma alaatti qorataa kan ta'an obbo Dabalaa Fiixumaa. Yaa'iin gamtaa Afrikaa taa'amu Afrikaanonni rakkoo isaanii ofiin akka furatan gargaareera jedhan obbo Dabalaanii Lalii Girmaa bal'ina isaa qindeessite. Ardiin Afrikaa ardii qabeenya uumamaan badhaatee haala teessuma lafaa fi qilleensa mijataa kan qabdudha. Ardiin qabeenya guddaa qabdu kun qabeenya ishee akka hin fayyadamne warra qabeenya ishee saamuun nageenya ishee booressanii daldala siyaasaa isaaniif oolfataniin hacuucamaa turteetti. Nagaa fi tasgabbiin ishees boora'aa tureera. Biyyoota Afrikaa addaan qooddachuunis kolonii jala galchan. Taateen kunis biyyoota Afrikaa gidduutti garaagarummaa uume. Sabni tokko addaan faca'uu afaan walii kan dubbatu dirqamee addaan bittinnaa'e. Kunis wal dhabdee biyya keessaaf kan rabane.
turani. Bara 1963 akka lakkoofsa Awurooppaatti gamtaan Afrikaa yeroo jalqabaatiif dhaabbate. Kaayyoon isaas biyyoota Afrikaa kolonii warra Awurooppaa jala turan bilisa baasuun nageenyaa fi tasgabbii biyyoota Afrikaa haala walxaxaa keessa ture fala akka argatuuf yaadameeti. Humna Afrikaanonni akka addunyaatti qaban keessattuu gama dinagdee, siyaasaa fi hawaasummaan cimsuun dorgomamummaa Afrikaanotaa dabaluu irratti kan bu'uureffatedha. Hundeeffama gamtichaan boodas karoora dinagdee baasuun hojii hojjetameen bu'aan argameeraa jedhan Instituutii dhimma alaatti qorataa kan ta'an obbo Dabalaa Fiixuma addatti OBN waliin turtii taasisaniin gama nageenyaan dhiibbaawwan biyyoota kolonii jala turanii furuu fi rakkoo walxaxaa tasgabbii Afrikaa keessa ture furuu irratti haga hojjetamuu qabu hojjetamuu dhabuun gamtaan kun irra deebiin akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2002tti of haaromse. Dhimmoota nageenyaaf tasgabbii irratti keessattuu kan inni xiyyeeffate jechuudha. Maaliif yeroo sana akkuma beekamu keessattuu waraanni Afrikaa keessatti kallattii garaagaraatiin deemaa ture. Akkasumas immoo saamichi qabeenyaa Afrikaa irratti godhamu dhaabbachuu dandeenye sadarkaa dippiloomaasii fi siyaasaatti keessattuu karaa Yuunaayitid Neeshins ta'uu danda'a kallattii biraatiin hamma humna Afrikaan qabdu addunyaatti agarsiisuu hin danda'amne waan ta'eef sana gochuudhaaf of haaromsuun sun barbaachisa jechuudha. Gamtaan Afrikaa hundaa'uun gama dinagdee, siyaasaa fi hawaasummaatiin biyyoota Afrikaatiif bu'aa buuseera. Afrikaanonni maallaqas ta'uu danda'a ofumaan ol ijaaranii akkamitti deemuu danda'u waan jedhuun keessattuu regional economic communities kanneen nuti jennu kallattiiwwan shananuu Afrikaa irratti regional community 8 dhaabuudhaan keessatti kanneen akka IGAD, ECOWAS, SADC kanneen jennu kana jechuudha. Isaan kaayyoon isaanii inni guddaa maalinni Afrikaa gama ikoonomiitiin tokkummeessuudha jechuudha yeroo sanatti. Tokkummeessuu gaafa jennu maalinni gabaa bilisaa fi firii ta'e wal faana fayyadamu. Gabaa gosa taanes immoo mallaqa ittiin daldalanillee tokkummeessuu yaadu. Egaa diinagdee hawaasummaadhaan erga ijaaramanii booda immoo dhumarratti humna siyaasaa tokko qabaachuudhaan bu'aatiilee guddaatu buufannaa guddaatu argame. Garuu immoo hamma eegamu miti. Kana jechuun immoo dhiibbaan biyya alaatii irratti ta'u ni jira. Rakkoowwan garaagaraa nuti akka Afrikaatti qabnu ni jira. Sana keessatti garuu achiimentiin dhagaamatti jiru gaariidha jechuun ni danda'ama. Yaa'iin gamtaa Afrikaa gaggeeffamu ajandaawwan garaagaraa irratti xiyyeeffachuu kan yaadachiisan obbo Dabalaan ajandaan 2063 isa ijoo ta'uu eeru. Bara 2063 Afrikaa tokkummaaf ta'uudhaaf itti deemaa jiru jechuudha walumaa galatti. Gama dippiloomaasiitiin fakkeenyaaf dhimma viizaa fayyadamuudhaan akkamitti on arrival viizaa fayyadamuudhaaf galma 2063 keessaa tokko waan ta'eef sana keessatti gahee guddaa taphachaa jiru. Inni kan biraan gama fayyaatiin fakkeenyaaf dhimmoota fayyaa keessatti gara fuulduraatti haala qabatamaa akka addunyaatti jiru keessatti teekinooloojiin baay'ee dabalaa jira. Dhimma sana keessatti immoo dhimmi nagaa bakka guddaadha kan inni qabu. Sana keessatti rispoondi gochuudhaaf haala sadarkaa isaa eeggateen yeroo ammaa kana asuma Finfinnee keessatti ijaaramee dhumeera jechuudha. CDCR kan jedhamu jechuudha. Inni sunis gama gaariitiin ilaalamuu danda'a jechuudha. Egaa inni kan biraan gama barnootaati. Gama barnootaatiin gaafa jennu Pan Africanism sirriitti akka lafa qabatee deemuudhaaf sadarkaa kaarikulamii keessatti deddeebi'aniidhaan barachuu. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa kolonii jala hin galin hafan keessaa tokko ta'uun ishee biyyoota Afrikaa kanneen kolonii jala galaniif sagalee ta'uun deeggarsa dippiloomaasii fi siyaasaa taasisaa turteetti. Akkasumas Pan Afrikaanizimiin akka lafa qabatuuf gaheen bahattee guddaadha. Kunis Itoophiyaan handhuura Afrikaa ta'uun fedhii siyaasaa, dippiloomaasii fi dinagdeen Afrikaa bakka itti mari'atamu taateetti. Kunis biyyattiitiif bu'aa guddaa qaba. Biyyoota Afrikaa barbaacha dhaabbileen addunyaan hundi gara Finfinnee dhufu. Achi keessatti immoo maal arganna kan jiru. Fedhiin dippiloomaasii ni jira. Dantaa dippiloomaasii keenya iddootti sheeppii godhannudha. Fedhiin gama dinagdeetiin wal qabatee jiru ni jira. Dhimma siyaasaa irratti sagaleen Itoophiyaa sadarkaa addunyaattis sadarkaa kam keessattuu akka dhaggeeffatamu karaa baneera. Gaheen Itoophiyaan gaanfa Afrikaa tasgabbeessuu keessatti qabdu olaanaa ta'us eeran. Jira bitaa mirga laallatutu nurra jira. Har'a ijoolleen Oromoo doktoroonni, profesoroonni waa'ee nageenya kan baratti ijoollee meeqatu jira. Waa'ee nageenya akkamitti akka nageenyi haa mari'annu. Tooftaa biraa haa uummannu. Tooftaatti olii galluun maaltu jira tooftaa namatti olii galla jennu koottaa galaa. Nun baafne kun bar kana wayyaanii itti fayyadamtee jirti. Amma maali tooftaa olii galu. Afaan tokko dubbanna. Obboleessatu achi jira. Obboleettitu achi jira. Obboleessatu miidhamaa jira. Obboleettitu miidhamaa jira. Yoo tana goone hoo Oromoon waggaa 150 rakkate san 150 illee hin bulcha. Gonkumaa Oromoo harkaa eessattuu sossootu. Yoo walii galuu baanne hoo karaa sareen tolchite waraabessi seenaa. Walii galtee dhabuun keenya kun bada Oromoo walii haa galu. Yaboo waaqa laala. Yaboo lafa laala Oromoo walii haa galu. Tanaan lallaba. Galti nagaa galgalti nagaa galti nagaa galgalti nagaa warri nagaa waaree nagaa. Nageenyi haa itutu nageenyi haa bu'u nageenyi haa itutu nageenyi haa bu'u nageenyi jireenya dhala namaati nageenyi jireenya dhala namaati nageenyaa gatii kaffallee hin dandeenyu nagaa tilmaamne hin dandeenyu irratti hojjetuun ala
Oromoo nagaa buufnu, Oromoo nagaa buufnu, Oromoo nagaa haa buufnu. Nageenyi waan guddaadha. Nageenyi jireenya dhala namaati. Nageenyi jireenya dhala namaati. Oromoo nagaa haa buufnu. Oromoo har'a nu abbaa biyyaati. Nagaa haa lallabnu. Fuula fi qalbii keenya gara nagaa haa deeffannu. Fuula fi qalbii keenya gara nagaa, yaada keenya gara nagaa haa deeffannu. Nagaa.